hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanii goftaatti tolu akkam isin jirtu hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha anis jira nagaa kooti akkam jiruuf jireenyi hunduu bareedaa jajjabaattuu nagaa keessan inji nuti jira nagaa keenya galanii sattaa tolu har'a maalan hojjedha seetanii caccabsaan hojjedha kanaan dura biyyattan deemee nyaadha'een akka tasaa ta'ee maazarii bira hin deemne jechuudha. Maazariin mana namaa mana obboleettii kiyyaatti keessumminnatii dhuftee jechuudhaan innaa yaa achitti immoo jechuutti mijanne siistariin kiyya immoo hojii waan qabduuf ganama baatee galgala galti yeroon arganne jechuudha. Kana hojjettee naalaachuudhaafi ani garuu biyya deemee nyaadha jedheen dhiisee jechuudha. Ergaan biyya rabaatee dhufee nyaanne asitti innaa har'a akkasiin haala kanaananii caccabsaa hojjedha jechuudha. Caccabsaa na dharraasise. Kunis immoo maalidha seetanii qixxaa xaafiiti. Baay'ee diimaa miti garuu qixxichi kanuma ittiin biddeen toshuudha. Akkasittiin sirriitti goggoguu qaba jechuudha. Kuni amma ilaala goggogaa jira xiqqoo shinaala wanni itti waan ta'eef xiqqoo shinaala wanni ta'e maxbashaatti waan ta'eef silaa osoo eelee buna ta'e bareeda ture akka biyya keenyaatti eelee bunaa hin qabu kashkashaa buna malee achuma maxbashuma kanarratti hojjedhee jechuudha. Laala akkasitti goggogsee aphisee caccabsaa hojjechuufanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kana yeroon hojjedhu isinitti agarsiisa akkamiin akkan hojjedhu. Kanarratti wanti namuu barbaree soogidda dhadhaadha. Yeroon hojjedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa baay'ee namatti tola. Caccabsaa baay'een jaalladha. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaanii viidiyoon itti fufasiniin jedheera. Haala kanaan qixxaa kana nan caccabse jechuudha. Argitaniittu qixxaa caccabsuun wallaaltan jirtan Itoophiyaan hundiyyuu hin beektu keessaa ijoolleen Oromoo aadaa keenya waan ta'eef namni kana wallaalee hin jiru. Akkasitti haala kanaananii caccabsaa hojjedhee jechuudha. Goggogseera qixxaasaa sirriitti goggoguu qaba isiniin jedheera. Yeroon caccabsu immoo xiqqoo viidiyoo kaameeraa qabuun natti hin tolle. Kanaafan isiniif hin waraabne jechuudha. Akkanatti itti caccabseen waliin sukkuume jechuudha. Kan argitanitti haala kanaanin akkasiin hojjedhee jechuudha. Warroonni biyya arabaa jirtanis hojjettanii nyaachuu hin dandeessu. Yoo dhadhaa dhabdanii zayituudhaan isin ta'a. Zayitiidhaan illee ta'a yoo bidda rukuchiiftanii jettanii warri akkasitti dharraasaa qabdan akka koo kana jaallattan hojjedhaatii nyaadhaa. Zayituudhaan immoo baay'ee mi'aayyuu hojjedhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Kanatti kunoo haala kanaan irraa caccabsaa hojjedhee jechuudha. Warri immoo jaallattan nan komatina gaafa dhuftaniin isiniif godha koottaa yeroo biyya arabaatti galtan na bira. Innaa akkas fakkaata bakka haala kanaan har'a akkasitti nyaata kana hojjedhee warri immoo maatiin taane asuma maatii ta'a like share gochuu hin dagatiina isiniin jedha. Xiqqoo shimanni keenya keessin dukkanaa waan ta'eef wanni hin taane jechuudha. Hin dukkanaa jechuudha xiqqoo yaa duumessas alli keessi kanatti xiqqoo duumessaayee jechuudhaan. Inni akkasittiin haala kana caccabsaa hojjedhaati nyaadhaa hundi keessan iyyuun isiniin jedha. Hordoftoota koo warri maatiin taane asuma maatii ta'a like share gochuu hin dagatiina. Warroonni na jajjabeessan galatooma isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Koottaa nyaadhaa isiniin jedha ka.